Mariam giftiko kenna panno jala anwa fansigana Mariam giftiko kenna panno jala anwa Ashama kabajamtoota fi jaalatamtoota obboloota koo kan biyya keessatti kan biyya alaa nagaan koo kan kabajaa kan jaalala iddoo jirtanitti isinaa qaqqabuun isiniin jedha. Ana obboleettiin keessan nagaa kooti. Warroonni mana kootiif haarawaa taatan chaanaalii YouTube warra haarawaa taatan like, share, comment gochuu hin irraanfatinaa. Warroonni maatii koo taatanii hanga guyyaa har'aa nafaana turtanii na jajjabeessaa nafaana jirtan guddaa galatoomaa galata guddaa qabdu na biraa isiniin jira yeroo kamuyyuu naaf galatoomaa isiniin jedha. Har'a immoo keessummaan qabadhee dhufee keessummaan koo kunis kanan baay'ee jaaladhuu fi kanan baay'ee kabaju kanan iddoo guddaa qabuu fi obboleettii koo qaalii fi gaarii kabajamtuu ishee har'a karammaana kootiitti keessummaa godhee affeereen jira hanga dhuma qophii keenyatti hanga dhuma viidiyoo keenyatti akka nu waliin turtanii asumaanaan kabajaaf jaalalaa isin gaafadha. Keessummaan kee kunis eenyu jechuun keessanii dhufu keessummaan kiyyallee obboleettii koo qaalii dhugaa kanan baay'ee jaaladhu garuu hunda keessanuu isinin jaaladha iddoo guddaan isiniif qaba inni garuu kanan baay'ee kabajuudha Iliwaatu bidha karaa mana kootiitti affeeree gaafa deebisii faana godhe hanga dhuma viidiyoo keenyatti nu faana tura yaada qabdanii fi akkasumas qeeqa qabdanii dogongora qabnu koomentii jalatti nuuf kaa'u hin irraanfatinaa wal jajjabeessaa wal birantarinaa harka wal qabadhaa isiniin jedha obboloota koo qaqqaalii fi gaggaarii nuti Oromoon tokko lagaa fi gandaan amantiidha waliin qoonnu wal faana dhaabbannu waliin akka bakka guddaa geenyu shakkii tokko hin qabu asumaan karaa obboleettii koo Iliwaatan isiniin dabarsa turtiin keessan hanga dhumaatitti nu waliin haa ta'uun isiniin jedha like share gochuu hin irraanfatina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota YouTube ashama harka fuune jirtu akka jirtanutti bakka jirtanutti nageenyii fi rahmanni rabbii isinii waliin jiraatuun isiniin jedha. Hadhaa mana dhiyoot dhufeen jira nasimattumoo na himattu laata akkasin nasimattan abdiin qaba. Yeroo duraatiif mana dhiyoot dhufeen jira maashaallah manni dhiyoot akkan bareedu namni dhiyootiif maatii hin taane maatii sitti dabalamaa jajjabeessaa like subscribe gochuu fi akka hin daganneen isiniin jedha. Dhiyoot jajjabeena maatii nama biraa kan dhaabbattuudha isinis illee bira dhaabbadhaa jajjabeessaan isiniin jedha qaqqaaliiwwan gaggaariiwwan koo. Dhiyoot gaaffii na gaafattee mana isitti naaf feertee jirti kabajjee gaaffii na gaafachuu keetii fi na kabajjee gaaffii na gaafachuu keetiif hedduu galatoomii siin jedha. Gara gaaffii kan kee deebisuutti anillee dhufeen jira hanga dandeettii kootiin nan deebisaa siin jedha. Kan hin dadhabe immoo dhiifama naaf godhi gaaffiin kan kee baay'ee namatti ulfaata nama kora inshaallah karaa gaaffii deebii kan kootitti nachi kutaa inshaallah na wajjiniin turtii gaarii like subscribe gochuudhaan ana wajjiniin turtii gaariin isiniin jedha. Amma sagantaa xumura keenyaatti nu wajjin tura. Gaaffiinsi awwala irratti baga iida geessinaan jettee jirti aamin hedduu galatoomii isin jalaa beektii anaan eebbisuu keetii fi nagaan rabbii siif haa ta'u jettee nagaan siif illee haa ta'u. Gaaffii tokkoffaan ati eenyu jette ati eenyu kan jettee fi ani Iliwaa jedhama. Kan maatiin koo naaf moggaasan maqaan kan koo Iliwaa Amiidiyaa Kamaaliin jedhama. Kan ofii kootiif moggaafadhe immoo Iliwaadha. Maqaan kan koo hedduudha. Osoo waan maallaqa bituu ta'eeti maqaa kan koo maallaqa hedduutti hin gurguradha. Garuu maqaan immoo maallaqa bituu waan ta'eef yaani namni safara keenyaaf
ufumaaf maqaanatti moggaafate maqaadhuma ofiisaatiin natti moggaafate nawaama maatiin kan koommoo Amiidaa jedhanii naaf moggaasanii ani immoo Iluu jedhee moggaafadheen isiniin jedha maqaan koo hedduudha mashaallah. Akkasii nama amala akkamii qabu jibbitaa yookaan jaallattaa jette. Nama amala akkamii qabu jibbita kan jedhu nama amallisaa yeroo hunda jijjiiramu yaani jijjiiramu jechuun hadha qajeela siin dubbataa birammoo sitti dalgisaa bakka jijjiiramu asuma taa'u nama akkasiin jaalladhu nama sobullee hin jaalladhu nama kam akkamii jaallatta kan jettuuf immoo nama amallisaa bas tokkuma bakka asiifatti wal baallee kan hin taane jechaadha fi kan dhugaa dubbatu nama akkasiin jaalladha. Gaaffii lammaffaa maal jedha namni maal irraa uumame kan jettuu fi namni biyyoorraa uumame biyyoodhumatti deebi'a. Gaaffii sadaffaan maal jedha nyaata akkamii yeroo hunda nyaachuu feeta. Nyaata akkamii yeroo hunda nyaachuu feeta kan jettuu fi nyaata biyyaa keessaa yeroo hunda marqaa nyaachuun jaalladha. Nyaata biyya Arabaa keessaa immoo baay'een argadhu malee biisa osoo yeroo hunda nyaadheen salacha. Nyaata biyyaa keessaa marqaa yeroo hunda nyaadhasi yeroo hunda nyaachuun jaalladhasi. Yeroo hunda nuchadha marqaa maaliif sababa nufi kooti jaalladhuu fi mana keessaa kan hojii hojjetu ana yeroo hunda marqaadhuma ofanii hojjedha yaani. Obboleessi koo maal jedhe mana kana keessaa eelee cabe moo jedhaan sababa marqaa jaalladhu kan marqaa hojjedha yeroo hunda. Marqaa maaliin yoo ta'u hin jaalladhu. Mana kana keessaa eelee cabe moo namni ilkaan hin qabne jira. Nama yaani awwaaman jaalladhuuf ni marqaa qofa hojjedha yeroo hunda marqaa yeroo hunda osoo nyaadhe natti tola hin jaalladha. Gaaffii sadaffaa gaaffiin arfaffaa maal jedha amala kee irraa waa lama kan sitti tolu nuuf himi yookaan amala kee irraa kan namni narraa jibba jettu lama nuuf himi. Amala koo irraa kan natti tolu aaree nanaaraa dafeen dhiisa. Yaani waa garaan kaadhu yoo amma kee namni na arrabsisi xiqqishoodhuma si aaree yoon jedhee achumaan of dhowwaa baqqaacha ofumaa kooteetu namni na dhowwin of dhowwee of daragaaggaa isa waan ta'eef amala koo keessaa kun natti tola. Lammaffaan immoo waa garaan kaadhu waan namni naan jedhee hunda garaa kaadhe qiimiin qabu jechaadha. Achumaan hin dagadhee nama sanaan haasa'uun barbaada. Namaan cituu hin jaalladhu namaan ooduu hin jaalladhu kun baay'ee natti tola jechaadha. Kan namni munarraa jibbaa jedhee namni takka amala kee keessaa kan na jibbisiisa jedhee hin beeku garuu kan namni narraa jibbu imkin yoowwana kan namni narraa jibbu aarii san hin ba'anne san yaani yoo namni kun waa hojjetesi ibsee ati kana goote dhee ibsee namatti himu kana narraa jibbaa laata dhee yaada. Malee garuu namni amala kee keessaa kan na jibbisiisa jedhee takka natti hin beeku gara fuulduraatti yoo natti himee amala kee keessaa kan na jibbisiisa namni naan jedhee sanitti himu. Yeroo ammaaf namni takka amala kee keessaa kan na jibbisiisa jedhee naan jedhee hin jiru. Gaaffii shanaffaa aartistoota Oromoo keessaa eenyuun dinqisiifattaa? Aartistoota Oromoo keessaa aartistoota waan arge baay'een hordofanii dhugaa kamtu irra caalaa kamtu irra hin caalle kana baay'een hordofu muuziqaa. Kanaafuu jennaani kan biyyaaf sabaaf jecha lubbuu isaa dhabee kan sabaaf jecha du'e Hacaaluudha. Hacaaluudhuma dinqisiifadha. Hacaaluun dinqisiifadha. Akkasii Hacaaluun dinqisiifadha. Rabbi dhiigasaa abaasu. Gaaffii ja'affaan afaan Oromoo Afrikaa keessatti sadarkaa meeqaffaa qabaa jedhe. Afaan Oromoo sadarkaa lammaffaa laalaata dhugaan hin beeku baay'ee. Dagadheera garuu hawaasaa maal keessatti barannee turre dagadheera sadarkaa lammaffaa natti fakkaata. Hin beeku kana meeqoo miti jalatanaaf deebisaan iyyuu nan bara. Gaaffii torbaffaa ulfaatinni
ulfaatinni kiiloo kee meeqa osoo siif ta'ee awwitaa? ulfaatinni kiiloo kan koo osoo 70 onnaa ta'e nanawwa 70 ga'een ture garuu gad hin deebi'e 70 osoo naa ta'e nanawwa 70 naa ta'e nanawwa. Gaaffii 8ffaa wantoota biyya diigan lama kan biyya ijaaran lama nuuf himi. Wantoonni biyya diiganuu maal jedhan? Siyaasa. Biyya diiga siyaasa. Gandaan wal qooduun illee biyya diiga. Wanti kun biyya diiga jechaadha. Amantaadhaan wal qooduunis illee biyya diiga. Kan biyya ijaaran immoo tokkummaa jabeessuu. Gandaan wal qooduu dhiisuu. Amantaadhaan wal qooduu dhiisuu. Ati saba kana, ati saba kana, ati amantaan kee kana, ati amantaan koo kana jechuu dhiisuun biyya ijaara. Jaalalaan tokkummaadhaan yoo jiraatanii biyya ijaara jedhanii yaada. Gaaffii 9ffaan yeroo tokko na faarsime sagaleedhaan yeroo tokko na faarsimeette eewwat baay'ee nama gaariidha, nama namaaf yaaduudha. Yaani si faarsee hin danda'u, baay'ee si jaalladha, si baay'ee si kabaja, hedduun si jaalladha, dhugaa siin wal baree baay'ee tokko si jaalladha, baay'ee tokko si kabaja, amalli kee baay'ee namatti tola. Yaa eewwat koo qaalii kan akkaan jaalladhu, kan lubbuu caalaa barsi mararfadhu, yaa eewwatii kiyyaa eessa si kaayyadhu, ergin siin wal baree ji'a meeqa ga'ee, jaalalli kan kee barreen onnee koo na dha'ee. Eewwat amala qabeettii kan namaaf yaaddu, waan qabdu irraallee kan fuutee namaaf laattu. Ammallee jabaadhu, hojii keessa hojjedhu, waaqa keessa abdadhu. Ati galma geessa, rabbii kee abdadhu siin jedha. Akkasida itti qophaa'ee mul'ifne walala'u. Yeroo tokko na faarsii gaaffii kurnaffaanii osoo carraa biyya biraa deemuu argatte eessa deemuu feetaa kan jetteefi osoon carraa biyya biraa argadheeti Ameerikaa deemuu fedha. Ameerikaa lama miti laata? Ameerikaa deemuu fedha, biyya faranjii. Maaliif achitti dimokiraasii waan ta'eef akka fedhe jiraata waan ta'eef biyya faranjii baay'ee tokko hawwachaadha. Osoo carraa gaaffii 11ffaan osoo daldaltuu ta'ii jedhamte kam ta'uu feeta? Daldaltuu naggaadee jedhamte, naggaadee kam ta'uu feeta kan jette? Suuqii daldaluu fedha. Daldaltuu keessaa suuqii waan arge yaani suuqii banadhee suuqii daldaluu fedha jechaadha. Nagaduun fedha. Gaaffii 12ffaan osoo sooshaal miidiyaa kana keessaa tokko qofatti fayyadamuu qabda jedhamte kam fayyadamta? Kan fayyadamta kan jette sooshaal miidiyaa keessaa yuutuubii dhuma kan fayyadamusi. Yuutuubii irratti uumama hunda bareessi yuutuubii fayyadamuu filadha. Simmoo tokko qofa fayyadamta yoo jedhan yuutuubii qofa filadha. Tokko qofa fayyadamaa irratti tokko yuutuubii qofa filadha. Yuutuubii filadha siin jedha. Gaaffii meeqarra geenye jirra? Gaaffii 11ffaa gaaffii 12ffaa geenye jirra. Gaaffii xumureen jira. Maashaallah gaaffii amma 12 na gaafattee jirti. Gaaffii 12 na gaafattee jirti. Gaaffii kan kee xumureen jira. Eddiin dogongoretti immoo nama folchiinsiin jedha. Hordoftoota YouTube isinillee dogongora kan koo keessatti koomentii jalatti naaf maal isiniin jedha. Yoonii jecha keessatti illee dogongoree jiraadhe koomentii jalatti na barsiisaa isiniin jedha. Obboleewwan kan koo gaaffii yoo na gaafattee xumureen jira.
akkas fakkaata. Amma sagantaa biraatiin walitti deebinutti wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Like share gochuun dagatina. Koomentii kaafii jajjabeessaan isin jira. Dhiyoota qaalii namaati kan namaaf yaaddu kan nama jajjabeessitu yeroo hundi nama bira deddeemtuudha. Of caala kan namaaf yaadduudha. Isinillee jajjabeessaa galmaan ga'aa akkasiin guddattu godha. Guddinni obboleettii keenya guddina keenya waan ta'eef wala jajjabeessinu tokkummaadhaan ajraan isin jedha obboleewwan kan koo kanuma. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.